mallatteessifate jechuudha. Kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaa tetti dhiyeessinee waan kanallee fudhatte ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeraan alallee gaafatee kun itti warwaatee homaa wanti godhamu hin jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e. Achirraa kaka'ee haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaadara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. Haa ta'u malee sanillee gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaara qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo si hubachiise waldaan ittisa godaansa seeraan alaa waraana hidhate ka mootummaan deeggarame waan inni qabu hin jiru. Ummanni kun kan jiraatu gaara qixxeetti galee bakka mootummaan garanallee hin dhaqqabnetti ka garanallee hin dhaqqabnetti ka ilmaan namaa dararaa ture. Ijoollee tana tumuun ijoollee tana mootu obboleettiif jalaa qabaa si fuudhu malee jechuun uf bira kaa'ee ijoollee gallakkisuu dide jechuun namni kun. Ka miidiyaa irratti gizee 100 ol hanga miidiyaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa homa kana dubbannaa yeroo hunda jedhee hifatee warri jala deemu koree odoon taane jala deemu ka akka Anas akkasuma as jira Amaralleen ay jira jala deemee kan hifatu takka waraqoma qabadhee eeggachaa ture. Achirrallee dabarsinaan immoo san qofatti nafnee fuudhetiniin obboleettii tiyya fotoo akka carraa ta'ee kasii ergu taate ani ergee fiiraa. Fuudhee araba gurguratee mana fincaanii keessatti hidhanii riyaala 15,000 gaafatan jechuun obboleettiiti. Isii takka keessa riyaala 15,000 gaafatanii achirraa Muhammad Shurrubbee karaa cufuun galatoomu asirratti galatoonfachuu barbaada. Karaa cufuun isilleen mallaqa haga jiru warri akkasuma ittisa waldaa godaansa seeraan alaa kunillee obboleettii tiyya dura ilmoo irraa qabu san irrallee kara riyaala 10,000 buufatee asillee mallaqa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa hirmaatee mallaqa buusanii fi haala Okay, network sana fakkaata jedhamu waisa yutuf kan jedhamu raayi hedduu bakka Maamad Shurrubbee sana danaa akka ajjeefamu yeroo deebi Maamad Shurrubbee bakka Maamad Shurrubbee itti san naa ibsisire Muhammad ayya dubbiin akka gandummaa amma dhufte kun hin jiru namni hunduu ijoolleen qabatte ijoollee gandaatii warra qabate warra soddaatii safuudhaa jedhanii kadhatanii erga dadhaban Rukkaaba isaa akka karaan dabarre Muhammad Shurrubbee koree keessa jira waan ta'eef Muhammad Shurrubbee koree keessa jira karaa cufuun kanuma mirkaneessa barbaade rukkaaba isaanii harkaa qabee haala rukkaaba isaanii inni harkaa qabeen obboleewwan tiyya bahanii deeman dabran jechuudha. Haatu waldaan ittisa godaansa seeraan alaa qabsoo inni godhee qabsoo qoomiti ummata kana mootu haga federaalaa deemee beeksisuun anatu beeksisaa ture hanga federaalaa deemee ummata akkanaattu jira jedhee viidiyoo isaanii argisiisuun ummanni sun yoo as galu as jiraatu taate jala deemee nu hubachiiftee waraqaa mana murtiitiin mirkanaa'ee isaanirraa fudhee karaa mana murtiitiin eeggachaa ture jechuudha. Jidduma kana gurbaan kun akka beeku oduma eeggatu halkan takkallee bulee nan fakkaanne karaa inni miliqee na jala bahee hin beeku. Inni biraasa Yusuf akka ajjeefamu akka mootuyyuu isaa qabsoo jireenya keenya kan nu dhoogge kan jedhu keessalleen hanganattu barreessaniitiin yoo mallaqa barbaadde mallaqa nusirraa kennina mallaqa keessii deebifna. Muhammad Yusuf kana eddoo isa adda bare haka naan jedhan anallee naan gahanii turanii anillee keessan ergeera sagaleen sun aga'uunatu WhatsApp irra hin jira sagalee yeroo san namni jechaadha barbaadan Obsaa Yusuf jechuusaati beekadha. Obsaa Yusuf kana jechuu Obsaa Yusuf eeyyee
اوكي تبوف دي فما ليمن انا سيبوسه دي فما اوكي افريكا تبوف سجلينك مرمنا فقط اوبسا نتورك سادي من Network isaati. شرب قال توريت شرب نسجلن جرو ولا ما قالت وان شرب وني ردي ام سي في شرب والرئيسان مي ديمو والرئيسان غرغر خطو تشغول Mee bakka kanarratti waan takka uummata kanaaf ibsa. Osoo obboleessi kiyya neetworkiidhaatu duraa cufamee yoo haqa namaan dubbanne rabbiin hin dubbatu. Laale maammash hoggaa gartee obboleettii isaa inni if jala qabatee ijoollee taan paralaayis godhee if jala qabatu. Nuti maamma shurrubbeetti himne maamma shurrubbeen akkasitti karaa san guutuu qat godheeti hanqa obboleettiin teenya kabajamtuun intalti siqqooman dootuun hanqachirraa baatu du'eetiin sagal gubadda jee rukkaaba isaanii qat irraa godhu sodaa maamma shurrubbeedhaatiif osoo rabbiin sodaatiin sodaa maamma shurrubbeedhaatiif intala san sallaman jechuudha kannan jechuudha intala san hanqanumaa maamma shurrubbeen abiraatu. اوكي افريكا تبوفي وان سي في وقبات سجلين كتولنا فكادا وان برات جنا ملي بوينتي غدا وان كم دو ايه اسكن ammaan kana wanti nan jechuu barbaadu yoo kan jiraatu taate dansa seera ummata warra nama ajjeete warra immoo akkantaane nama roorrisu hani isaan seera اوكي نتورك انسان جوجو جراتي يا اوبسا يودن دي سوان ندو بچور باتي خنا غباب سنو امسي اچو هار لغا قبتي خانت ستمو يعني مو Jiru sagalee Afrikaan Power. يا Sagalee mujab sagalee keenii jechuudha tolfadhu neetworkii tolfadhu. شرب بيقل توريت شرب برسلين جرو شرب راف رفو دندا Shurubbiin jiran jiru. sagaleen kiyya يا نجرو شرب راف راف واتن تكا بلا ياما Isuma barreessa. Jira kaatti ayyee sagalee ايه سيخن نمبر جانا فير Dubbatuun hin danda'a gis takka dabbaa. ايه Afrikaa Power yookaan jamareen wanni shirkaadha. Muwaaz Kamaaloo gaara ka'ee hawaasa gubbaarratti gadeebee ijoollee gurguraa jira yeroo ammaa. Muwaaz Kamaaloo اتكي انا عفر اسا برده gurgurama نافر kana wajjin gaara ture. Amma Obsaa deebee wanti godhe? basaasoon taa'ee ijoollee امرا هي gurguraa اتكي انا suuraa isaa obsaadha yookaan dabbaali. اوكي برده امرا باكستان تي بنا وان ادبابا فني قبنا وان ديف افريكا يودن ديس تمردو اوبسا يو اني شبكه دابده دبيت مو Amma مري وان iyyee. ني تورو اوكي اما دولي جرا eeyyee inni amman irra jira kana Ayyee, tuma. ammaan tana absoon amma miidiyaarra deddeemtee gandummaa waa'ee gandummaatiif waa'ee maali amma odeeffamtu tuni kaleessa hin turre ammaan tana mootu warri nama fixeetiniin dhiini namaa irra jiru hayti namaa irra jirtu hayti ilmoo hiyyeessaa irra jirtu saa gurguree ilmoo dhabe saa waatii waliin ka qabu qutiyoo tokko gurguree ilmoo dhabe odoo jiran warri asirraa oduu oofu kun ari'amuun hedduu isaan kana jala deemuun hedduullee waan guddaa natti fakkaatu ana maaliif nama walitti naquu hin taati nama wal dhabsiisuu hin taati naannummaa addaan qooduuf taati malee warri dhiiga namaa dhugee lafa jiraa inni sun ol haa bahu ganaa olin kana kapti number badu gudan yes fayyate isiin tana qabsoon waan jiruun immootu waan as keessa jiruun namoota haga ta'ee amma karaa mootummatillee wal qabateera waan ta'eef karaa jaarsa keenyatillee wal qabate waan ta'eef waan jiru asumarran jira nin argaa itti qophoofne baguma rabbiin tana fide warroota dhiiga namaa akkasitti dhiiga hiyyeessaa nyaate san itti qabsaa'uuf haga wareegama lubbuu kennaa kakaleessa odoo gargaarsa hin qabne sadarkaa kana geenne kana booda hin dadhabna jedhee yaadu hin beeyna immoo waan tokko dabbaal waan walitti Ayyee. bu'u tokko walin dooysinu waan tokko hundi kennaa ollaa kennaa maaltu dalagamaa jira ka ollaa kennaa dalagu eennu wal beeyna boru haga mana keenya dhufutti nam tokko socho'uun hedu eega wanni dabarte dutuun hin taatu hundi kennaa hin beeyna kanu jala jiru uf jala okota jala kaachuu dhiifnee okota jala kaachutu gandummaa fida ilma gandaa yoo of jala dhiisen kabiraa akkamitti hima afaan kamiin kabiraa hima
dura gandumarraa kaa gandummaa rabbi sii haa balleessu Amin. gandummaa tana rabbi sii haa buqqisuuti warruma gandummaa tana asirra daldalu aboo nama ilmoo walloo jedhu rabbi afaan isaa haa qabu ilmoo arsii jedhu afaan isaa haa qabu nu lafee takka ilmoo takka gosa takka oromoo jechuun gahaadha amantii dhiisiti warra akkanaa kuni miidiyaa walit duchiisu isaa waan biraati garuu ka as keessa jiru kanu keessa jiru ka nyaatee beeynu kanu nyaataa jiraachuu beeynu haga boru nutti tarutti hin eeynu qabsoon tana qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa sadarkaa kana geette mootummaa biratti illee beekamte waan jirtuun immoo amma of jala qabachuu odoon taane yoo ol bahee asirratti dubbachuu kan dandeenye taate karaa keessatiin quba wal qabaannee obsaa Yusuf sii kenna waan jirtuun Amiir immoo na beekaa amarraan na beekaa wal beeynaa waliin qabsoo kanarra turree waan jiruuf nama waan kana dalagullee hunda isaatuun hin beeynaa garuu isin alaa qopheessati miidiyaa kanarraa sodaatteen socho'in haga obsaa Yusuf sodaachisan sin sodaachifne hin qallaa boru qallaa jedhan kaleessa wayta humni hin jirre san dhiira garuu sii qudha umrii si haa dheeressu takkaa sodaatee odoo duuban deebi'in sadarkaa kanaan gahe waldaa ittisa godaansa seeraan alaa kana dhiibee asiin gahe irruman jiraati namni waan kana fakkaatu waan na gaafatu qabu yoo jiraate as bahee na haa gaafatu kenneefiiraan. Fayyaate sittiin deebi'a nama tokko fincarraa kanna obsaa warri waliin jedha sanitti garuu san dura waan takkaan isin hin jedhu ta'uu fedhanii horeen godaansa seeraan alaa waan hojjettaniif saba kana biraa galata qabdanii kabaltaa fi miindaa tokko malee waan kana baasee keessan baaftanii yeroo teessan gubdanii yoo xiqqaate nama shan baraarta yoo xiqqaate nama shan nama shanii miti nama takka lubbuu du'a oolchuu jechuun rabbi biraayis nama biraayis waan guddaadha waan kana oromoon guutuun hin beeku horummaan godaansa seeraan alaa tun yaman keessa ni jirti ka jedhu irra hedduu nama amma dhagana fakkaata. Garuu osoo dhageettiin argatiin osoo mindaan argatiin osoo baasiin argatiin osoo biriin argatiin yeroo teessan birrii teessan gubdanii miskiina wajjin dhaabbachuudhaaf maqaa uummata oromoo bal'aatiin galatoomaan isin hin jaa dhaamsi dhumarte isin hin jiru immoo dheengadda gurraan qabdan dheengadda maqaan qabdan dheengadda humnaan qabdan kophaa teessan lafaa turtan ilaa waan amma Afrikaan kaase rakkoon ati himte tokkoon tokko mana oromoo bakka seeriin hin qabdu keessattuu Arsii Harargee fi Walloon maallaqan buusin namni jalaan du'in hin jiru ana dabbaal guddaa ati agartu ammas taa'u kana saatiin ammaan dubbadhu kana namni ganda kiyyaa nama sadii oliitu maafiyaa tanaan qabamee azabamaa jira. Kaniin haadhaa fi abbaan beeku haadhaa fi abbaan boohee amma guyyaa irraa na bilbilu. Namoota 5,500 kaas jiru kana namni maatiin isaa galan qabamin namni firri isaan qabamin ka ollaan isaan qabamin ka namni du'in ka maallaqan buusin nama muraasa. Akkuma wayyaaneen Oromoo cunqursitee cunqursaa wayyaaneen Oromoo cunqursite mana Oromoo hunda seenuudhaan qabsoon finciltee wayyaanee kuffifte san maafiyaan gaara keessaa Oromoo cunqursaa jirtu daangaa dabartee sarara diimaa qaxxaamurtee tokkoon tokkoo mana Oromoo guutuu seente santu oowwee dhageettii fi wacaa amma miidiyaa irraa kana hunda uume dhaamseen isinii qabu horeen godaansa seeraan alaa warri as keessa jirtanis warri as keessa hin jirres taa'imiin keessan yeroon keessan ihee gizee yeroon keessan yeroon isin waan kana furmaatatti gootan xumuratti argattan kabaja maqaa keessanillee hojii keessanillee saba wajjinillee wal bartan maaliifin kana isin hin jaa bakki isin dheengadda turtanii fi bakki isin irra jirtan adda adda hubannaan dheengadda uummanni isinii qabaachaa turee fi hubannaan uummanni har'a isinii qabullee dachibsamidha har'a guyyaan keessan saatiin keessan yeroo tanatti fayyadamtanii vaariyaal amma jiru kanatti paawar amma jiru kanatti dhageettii miidiyaa hundaa amma jiru kanatti fayyadamtanii jawariinis yoo ta'e eenyuunis yoo ta'e informeeshina kana yeroon isin gabaastan yeroon hattoota ittiin saaxiltan yeroo rakkoo uummataa kophaa keessanitti dadhabaa turtan san furmaatatti gootan saatii kana fayyadamtanii obsaa fa'aa wajjin akkuma waliin dalagaa turre akkuma ammallee waliin jirru warri obsaa wajjin dabalamtanii as dhuftan saahiboonni obsaatis asirraa kaase yoo wal taane tokko taane dhaabbannee informeeshina warra sanii kallattiidhaan walii laanne jara san torbaan tokko nutti hin fudhatu bakka sanii buqqaasuun keessattuu jara kana miseensi isaanii biyya keessa jira Adaamaa, Diree Dhawaa, Asallaa, Finfinnee, Harar, Jijjiga, Lasaanot warroota bakka san jiru biyya keessa waan jiraniif seera mootummaatiin jawarii wajjin taanee buqqaasuun salphaadha. Warra bakka sanii nama oomishee baadiyyaa Oromiyaa keessaa nama gara baharaa ergu to'achuu jechuun it is biizinasii guddaa uummata gaara keessa jiru kana to'achuu jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya tokkoon nu hafee isa mootti keena qabxiin guddaan isa sanii umurayyaan sagantaa jechaa turte carraa umurayyaan maal jechuu barbaadde carraan keessa waan takka dabbal suuraa isallee isin erga ammaan tanallee itti dhufu jira bakka san beekaa isin qabu jira bal'ifnee itti dhufna jee
Ya. Qabxummaan guddaan nuti jiru tokko kana. Boleewwan tiyyaan mallee barbaachuu jira. Hayyee Yuusuf Itti jeena isa kana. Obsaa maal dabalta Obroyyaan sana dubbisuu barbaade. Ummarayyaan osoo dubbifne dura ani qaruu ta'edha. Koomentiidhaas gallaalutti hin jira. Osoo ummarayyaan dumaashee teenya dubbifne dura waan takkatanii dubbadhuun qaba. Rakkoon guddoon akkuma uummanni dubbatan akkuma uummanni kun dubbatanitti hoggu takkaan waan takka ofirraa buqqisuudhaan fedha. Wanni inni ofirraa buqqisuu fedhu maali? Irra hedduun Oromoodhaa fuula duraa naman dubbattu. Hudduu duuba nama nyaatti. Garuu namni hudduu duuba nama nyaataa sareedhaati. Akka sareedhaati. Ananqa looyarri UNHCR manaa dhufee na fuudhee biyya afurii si erguuf deemna dafii filadhu Finlaandaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa naan jaan jechuudha. Ellaanuu isaan du'atiyya karaa humna tikaatiin akkaanan duudhaaf deemu kaanan shuutta warqanii jiran jechuudha. Akkasittiin biyya tana filee anichi booda tika isaanii jala na kaayan jechuudha. Amma ijoolleen ragaa baate tuni obboleeyyan kiyya ilmaan sikkoo mandootii jechaadha. Quba qabanii. Waa'ee Husseen Maabaraa obsaanni sattaraa waan jedhamu takka durattis ture. Rabbiin afaan isaanii duubatti haa micciiru. Husseen Maabaraa namni qaxaabiris ni dubbannee qaxaabiri dubbachuudha jiranii. Namni yeroo duraatiif Husseen Maabaraatiin ati dhiiga nama ati hubzii hoggaa nyaattuun jeen daabboo hoggaa